Hordoftoota Oro Tuber allee walaloo tokko isinii qabadhee dhufee jira. Walaloo isinii qabadhee dhufee kana isinii fi mukootiin duratti garuu hedduun keessan walaloolee ani kanaan dura isiniif dhiyeesse irratti koomentii naaf kennitaniittu. Hedduun keessan akka sagaleen kee bareedaa jettanii ajaa'ibsiifannaa naaf qabdanis naaf himtaniittu. Guddaa ulfaadhaan isiniin jedhaa. Har'aaf mee warreen koomentii naa kennan kana keessatti muraasa isaanii maqaan isiniif dhaa. Walaloo dumbushee koo kan jedhu irratti walaloo ajaa'ibaa tokko kana wal duraa duuba walaloo lama isiniif dhiyeessan irratti saadaan bahii namni jedhamu YouTube sanarratti mallattoo jaalala agarsiisuudhaan walaloo kana jaallachuu sanaaf himee jira. Janneet Qaasim wow sagaleen kee baay'ee bareeda jetteetta. Timootii Balaukjii dhugaa baay'ee bareeda nama ajaa'ibaa jetteetta. Muluu Dibaabaa wow walaloo baay'ee namatti tolu jiraadhu haadhoo koo jechuudhaan mallattoo laphee waraanamtee natti agarsiisteetta. Wayyoo laphittillee waraanina maaloo dhiisaa waraanina nu waraantee ergasii moo'ii bareedaa tokkollee koomentii irratti naa kenniteetta. Namaste jettees kun achumarraan itti naaf dabalteetta. Ulfaadhuun siin jedha. Akkasumas hin jaalladha harmee koo Diirmaa namni jedhamu immoo yeroo hundumaa walaloo koo dhaggeeffachuudhaan beekamtii. Baay'een ishee jaalladhaan irra yeroo hundumaa walaloo koo kana hordofti. Waaw anaa dhufu sagalee bareedaa kana sa'a 24 osoo dhaggeeffadhee hin quufuu mee uffechuudhaan walaloo koo irratti kan isheen koomentii naaf kennite. Ulfaadhuun siin jedha. Saadaan bahii ammas hin jaalladha jaala koo jechuudhaan irra deebi'uudhaan walaloo kana irratti koomentii kenneeraa Xaayiru Seen obsiifilee guutuu dambalii jaalalaa asirratti nuuf maxxansi jedheera. Kanaaf deebiin qabu dhiifama naaf godhaa. Timootii Balaukjii wow baay'ee naa barreesseera. Aboo wow baay'ee siif isaa barraa'uun siin jedha. Ulfaadhu hawwii wow dhugaa keetti rabbi namatti toleetteetta. Atu namatti tolta ulfaadhu. Caaltuu Waliisoo sin jaalladhee osee onnee koo maaloo lakkoofsa kanaaf ergii jetteetti. Deebiin immoo sin jaalladha harmee koo Diirmaa Mirraatii deebiin siif deebiira. Caaltuu Waliisoo kabajeeshii jaarsa kootti lammaffaa koomentii akkasiin barreessiin onnee koo dhukkubaa jetteetti. Maal onnee waraaname sun isa laata isa dhukkuba sana maaloo waliin loliinaa waan fedheefu hundi keenyi wal geenyaa yaada jedhutti namana waan fedheefu waan koomentii naaf gooteef ulfaadhu. Caaltuu Waliisoo torbaan tokkoon dura kan itti koomentii naaf gooteettu gaafa sagaleen kun waraabamu. Kana qofaa miti walaloon kan biraas ni jira. Walaloo kan biraa irratti illee warreen koomentii gootaniittan suutumaan isiniif dubbisaa deema. Akkasuma gaan walaloo irrattis wantoota ani barreeffamaatiin akkasiin waa irraatti hubattaniif yookaan immoo akkasiin kofalchiisuuf kanan isiniif dhiyeesses hedduutu jira. Isarrattis kanneen koomentii ergitan baay'eedha. Yoo kofaltan mo'amtan osoo guyyaan borii hin jiraanne har'a jaalallee keetiif maal gootaa jedhee gaaffiin ani wal duraa duubaan gaazexeessitoota gaafadheefis kanneen deebii naa kennitan jirtu. Sin jaalladha harmee koo Diirmaa yeroo hundumaa waan na dhaggeeffattuuf anaa dhufu Oro Tube please baay'een si yaade. Yoo xiqqaate guyyaatti yeroo tokko yookaan lama posti nuuf godhaa dhiifama garuu jetteetti. Maaloo yeroo isaa qabaadhe otoo taa'ee walaloo kana barreessaa olee isiniif dubbise akkam akkanatti tolu isinitti himuu hin danda'u. Maarree kanaan boodatti hanga hin danda'etti sammoogaa isiniin yaala. Akkasuma maxxansa koo obboleettiin koo abbaa kootti heerumtee jechuudhaan kan maamilli koo tokko maal godhuu naan jedhee kan inni gara kootti barreeffate ani immoo barreessee isiniif qindeessee dhiyeesseen ture. Isinis waan isinitti fakkaate himtaniitu. Egaan sin jaalladha harmee koo Diirmaa akkuma beektan yeroo hundumaa dursitee koomentii gochuudhaan beekamti. Koomentiin ishee kunooti. Kanaaf oh my god baay'ee nama rakkisaa. Baga nagaan dhuftee Oro Tube koo sin jaalladha jechuudhaan naaf deebisteetti. Ulfaadhu. Burtukaan Shawaa oh my god murteessuun nama dhiba kanaa jetteetti. Dhuguma nama dhiba. Saadaan bahii abbaa isheeti malee ishee miti kan rakkoo qabu. Isheen dhufuu qabdi gara maatii ishee duraattutu deebitee wayyaa osoo duudhaa baattee kan ajjeefamuu qabu abbaa isheeti jechuudhaan innis yaada isaa ibseera. Tazarraa fi qaaduu gochichi baay'ee qooma nama cabsaa akka kiyyatti bakkuma isheen jirtutti gargaaraa malee isin bira akka hin dhufne jechuudhaan maamila koo kanaaf deebii kenneera. Zinnaash Biraanuu lakkii waaqayyo waan akkanaa nuunaa oolchu
jetteetti dhuguma nuuna oolchuu hawwilaaf hedduma jirtutti gargaare jetteetti. Hamar Yaasin yaa obboleessa koo rabbi obsasiifaa kennu kanaafuu hundumti keessan waan murtii kaayyattaniif ati utuu sabbartee dhiifte araaramtee natti tola barri hundumtuu waan darbuuf jechi namaa homaa miti. Bor gaafa haadha kee dhabdee sitti dhagahama haadha kee caalaa kan ati jaallattu jiraaree abbaa ormaa giddii waan namatti hin goone hin jiru kanaafuu ani haa galtuun jedhaa jechuudhaan Hamar Yaasin yaada dhiyeesseera. Kan afaan arabiffaatiin barreeffame tokkommoo maaloo afaan jedhandeen dubbisu kaani garuu waan fedheefuu kana murteessuun nama dhibaa waaqayyoo isin yaa murteessu malee jechuudhaan innillee koomentii kenneera. Hedduun keessan koomentii kan kennitan keessatti muraasuma isiniif dubbisaa jira. Walaloo ittaanu irratti ammoo walaloo ani jedhaati deebisaa isiniif jedhe hedduun keessan Jaanit Qaasim, Baakir Corner, Hawaa Faadii, Maas Gimaasee, Boruuf Gaaroma, Saadaan Bahii Sinjaalladha Armeekoo, Shawaayyee Amboo, Arsii Tiyuub, Saaraa Aljaasmii, Gannaa Jennii, Hawwii Sinjaalladha Armeekoo, Diirmaam, Saaraa Tiyuub warreen kun warreen koomentii nuuf kennanidha. Jedhanii warreen nuuf deebisanidha. Ulfaadhaa isiniin jenna. Akkasumas walaloolee garagaraa isiniif barreesseen ture tokkommoo abbaa isheetiif kan xalayaa nuuf barreessites jirti. Isarrattis warreen koomentii nuuf barreessitan ulfaadhaa isiniin jenna. Walaloo baay'ee bareedu simbirtuu koo kan jedhu irratti ammoo namoonni hedduun koomentii kennitaniitu isaan keessaa muraasni waaw baay'ee namatti tolaa kan jedhe Janneet Qaasimii Kuweet ammoo maashaallah baay'ee namatti tola itti nuuf fufisanii keenyatti hayyeettan fufa. Walaloon kee hedduu namatti tolaa. Hamed Tiyuubi kan akkas jedhee Shaggaa Bintii Hasan ammoo waaw baay'ee namatti tolaa. Sinjaalladha Armeekoo Diirmaa Masirraanis dhufteetti. Waan nama kana jaallachuuf hin deemaarayyo baay'ee namatti tolaa garuu maaf xalayaa jaalalaa adda citee please nuuf post godhaa baay'een jaalladha xalayaa jaalalaa hordofuu jetteetti deebii kennuudhaa baadhus osoo isiniif qindeessee asirratti xalayaa jaalalaa odoon isiniif dhiyeessee natti tolaa meena yaala gaaffiin kun irra deddeebiidhaa waan dhiyaachaa jiruuf Saadaan Bahii ammoo baay'ee nutti tolaa jira jabaadhu barsiisaa koo karaa jaalalaatiin nama waamii galatoomii ulfaadhu jechuudhaan Saadaan Bahiitu barreessee Hawwii ammoo waaw itti barreessitee waa baay'ee barreessitee tokkitti barreessitee boodarraanis waa baay'ee barreessiteetti dhugaadha guyyaa koronaan darbe hundi keenya yoo hawwii keenya hin baanaa hin darba koronaanii jetteetti ani walaloon kun dhumarratti koronaan haa darbu malee kan jedhuuf waan of keessaatti qabuuf ishee irratti koomentii goote Boruuf Gaaromsaa anuu dhafeensitti marma koronaan haa darbu malee kunootela dhaggeeffatee barreesseera Boruuf Gaaromsaan ajabu umuriinuuf dheeradhu Boruuf thank you. Hamid Tiyuub garuu walaloo jibbaa kan dur osoo wal jaallatanu boodarratti isiin jibbitee gante fakkeessii nuuf dhiyeessii yeroo siif mijatee jedhe walaloo kana qopheessaan jira Umar rakkoon qabu isiniif hin dhiyeessa. Walaloo ani akkan isiniif barreessu barbaadan waan barbaadan irratti walaloo gaafachuu dandeessu walaloo kanarraatti fuudhatanii namoota barbaadaniif share gochuu dandeessu. Akkasuma Oromoo TV irratti walaloo jaalalaa bisinqilleedhaaf kan barraa'e bisinqillee jechi kun akkam akkanatti tolu isinitti himuu danda'u kan inni barreeffame Caaltuu Walisoo uffateetti mallattoo jaalalaa gurraachaan dibame tokko fuulduraan naqxeetti xaayiru seer dambalii jaalalaa maxxansumaaf dhiistee dheeraa maaloo gaaffii kan akka humaan isinii deebisa laata. Saaraa Tiyuub nimoo koo itteetti nimoo naatiin hidhammaanaa miti maal amma Saaraati anaanis obsii koo yoonaan jettee maal qabamma. Saadaan Bahii galatoomaa ulfaadhaa baay'ee namatti tolaa jechuudhaan nuuf barreesseera. Koomentii hedduutu jira koomentii jiran keessatti muraasuma kanneen namoonni hedduun jaallatan ammoo kan karaa feesbuukii koollee kanan gadhiise immoo walaloo kan haadhaati. Walaloo haadhaa irratti namoonni hedduun baay'ee toleera. Dhugaa dubbachuuf anis walaloo haadhaa kana yeroon barreessu garaa mokorraan barreessa. Akkasuma immoo akkuma keessaniin deebi'ee dhaggeeffadha. Walaloo jaalalaa barreessee qofan dhiisu akkuma keessan taa'ee waan dhaggeeffadhaanis. Amma sirba kan haadhaas ta'e amma dhaggeeffadha. Ayyoo baay'een jaalladhaan dhugaa dubbachuuf. Janneet Qaasim walaloo ani haadhaaf barreesse irratti waaw Maazar Harmee jechuudhaan kan inni barreesse I miss you maamedheera. Maaloo Janneet Qaasim waaqayyoo haadha kisiyaa argisiisu Caaltuu Walisoo maaloo ammoon si godha mallattoon jaalalaa kun gannam dheeradha maal jedheen sinitti gurraachaan jira magariisaan jira diimaan jira baay'eedha ulfaadhuun siin jedha maan jedhu ela kunoo laalaa dorgomtuun keemmoo si wajalatti sin jaalladha Armeekoo Diirmaamiin ammoo si wajalatti koomentii gootee jirti waaw baga nagaan dhuftan baay'een sin jaalladha obsiifilee maaloo jaalanni na qabe sirraa sabboonaa koo jetteetti mee deebii kanaaf maal akka deebisuu isinumti mee naa deebisaame sin jaalladha Armeekoo Diirmaam gaaffii ishee hedduun sin jaalladhaa ta'aa jira mee maal jedhee haa deebisuu fi isinumti naaf himaa. Mucaa Wallaggaa Abbabaa kan jedhamu ammoo anaa dhufu Oromoo TV dheeraa dhufe
dhufee kootu jenneerraani hunda akkamumaan hin dubbisee biraan siniif gaaga maaloo hedduudha walaloon dhiyaates hedduudha kan isin koomentii gootanis hedduudha akkumatti immoo yaa rabbi waan of fedheefu waa'ee walqunnamtii saalaa irrattis rakkoowwan nama mudachuu danda'an jedhee kan kitaabilee garagaraa irraatti walitti qindeessee isiniif dhiyeesse irrattis namoonni koomentii gootan ni jirtu. Raabiyaa Said welcome jetteetti sin jaalladha armeen koo asis sin jirti sin jaalladha armeen koo baay'ee koomentii irraatti dhibdee hin qabdu baay'ee akka isheen hordoftu nan hubadha yaada na jijjiirsisuu isheellee noolodhumarra sodaachaan jiraantu dhiyaa bahee namatti tolaa ittuma fufaa yeroo poosti gootan YouTube irraa dileetiin godhiinaa baay'een jaalladha irra deddeebiin dhaggeeffadhan quufuu jetteetti sin jaalladha armee koo diirmaamiini baay'ee namatti tola garuu dhiiraa fi dadhabbii guddaa natti fakkaata hojichi saadaan baay'ee warree gadhiirri jabaadha kan jedhamuuf yoomiif waan akkasii itti gaafatamummaa keenyammaa bahuu qabna kan nuti YouTube irraatti buusnu garuu ittiin siniif bareechuudhaaf sirba jalatti qabsiisnee yeroo nuti gadhiisnu irra guddeessaan amma waa'ee jaalalaa kanarratti kan nuti seenaalee garagaraa akka nuti siniif hin dhiyeessine kan nu taasisaa jiru sirboota nuti jalaan gadhiisnu warri YouTube ammoo akka waan nuti qarshiidhaaf hojjennuutti nurratti qabatti kanaaf YouTube nurratti cufti kanaaf jecha chaanaliin sun cufamuu irrammoo jennee erga namni dhaggeeffateeti deebisnee immoo dileet goona moo sirbuma maleellee xalayaallee asirratti nuuf gadhiisii yoo jettan ammoo xalayaan baay'ee jira homaa rakkoon hin jiru kana isiniif gadhiisuun hin danda'ama kana isiniin jechaagaa har'aaf yoon koomentii keessan dubbisuu dhiisee maal naan jettu maaloo walaloon innoon dhumoo maalin godhagaa foolii jaalalaa kan jedhu irratti warreen koomentii gootan isinii dubbisuu laata muraasa keessa namoota 4 caalaa isiniin dubbisu keessaatti yaa rabbi subhaanallaa kan jedhuuf jechuudhaan mallattoo jaalalaa akkasumas immoo imimmaan kan of keessatti qabdu bassaa ashanoo uffateetti isheenis maaloo yaa rabbi maaluma goonagaa saadaan baay'ee asis horii bulii baay'ee namatti tola jechoota miidhagaa filattee taa'edha ulfaadhuatu hordoftoota orootiyu bamma kanaa yoon odeesse nagaa miti baay'een odeesse natti fakkaata har'a baay'ee oduun sinitti dheeressee warreen koomentiinaaf gootanii maqaan keessan odoo hin dhaamiin hafee baay'ee dhiifama guddaa naaf taasisaan siniin jedha mee har'aaf walaloo tokko siniif qabadheeraa walaloon koo itti fufaa walaloo kanarrattis koomentii yoo qabaattan akkasumas ammoo koomentii keessa yeroo dubbisu kana irraan fadheeru yoo jiraate maaloo dhiifama siniin jedha koomentii walaloo kanarratti itti fufuu dandeessu walaloon kunootii na dhaggeeffadha. Sabboontuu sanyii kiyyaa haadha simboon basaqaa naatoon kee urjiitee dukkan halkanii saaqaa si ilaalaa yoon oole mudaan qabu bifni kee ormummaa kee keessaa calaqqisa ifni kee waraana jaalala keen jireenya koo to'attee haalaaf amala gaariin qalbii koo na mo'atte yaadni kee na gollobaa hawaa keessa na oofee utuma nyaadhee dhuguu na qallise na soofee halkantu guyyaa ta'aam yommuu taa'ee si yaadu ifniif dukkannillee waadaa jalqabaa kaadu bakka ati jirtu dhufuuf hin daanga'u faanni koo of biraa yoon si dhabu nagoo lama yaanni koo uumaatu naaf hiixate galaa umurii guutuu barcuma onnee korra haalaanis gadin buutu situ na keessaa qaba iddoo adda baafame foddaasaa gubbaarratti suuraa keet kan kaafame si eessituu kootati siin dalaga miirri koo tokkittii akka lubbuu anaaf sidha firri koo lookoo kiyyaa yalubee qal'oo ko mudhiisonsaa dilbiif gumbiirra caaltaa siin qabaachuun na boonsaa siif moggaasuuf nan dhabe maqaa gaarii si ibsu gaafa ittiin si waammadhu kan garaa ko na ciibsu damma ko yoon siin jedhe dammas ni nuffa namni aannan yoon siif moggaase itti makama dhabni urjii ko siin jechuudhaaf ifni ishee dimimmisa jaalalli kee galaana hin beekamu hammisa nyaata obsaan eeggatu yeroo saarra yoo darbe yaadni kee nama deessee mirga jiruu koo sarbe dhungoo qofaa fi miti kanan fedhuuf si arguu baddaaf gammoojjii caalee siif gubee kan na wargu yaaddoo jiruun dagadha si ilaalee nan quufa morma kee jala lixee foolii jireenyaa suufa hidhii kan kee xuxxuuxxadhee morma keetti marama biqiltuu jaalala kee shoggaree lixxarama atis naaf ta'i malee akkan dheeressee yaadu waadaa jaalala keetii anis deebi'een kaadu imala jireenya koo egeree milkeessita abdiidhaan na ijaartee fagoo naaf dhiyeessita ati naaf dursituudha qabeenya koshee gaarii situ dhufee na soora abjuudhaan halkan waarii kanaafan si buufadhe bakka waa marakootii sittii gargarin ba'u guutummaa barakootii ulfaadhaa.